السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبوleewwan إن شاء الله أرانتنا أكاتا إتي جروبي ففرور إلى الله إرتي warroonni galmooytan كيسا هو warroonni حاروادا أكاتا إتي فيدما أبيتاهم بينه إتي فيدمتن إسن قرسيس قرو سندرت إن شاء الله بيجي كينيا ففروا إلى الله لايك أكاقوتانين إسن أفيرا إن شاء الله بيجي ففروا إلى الله جتني هو قبر إسن إسنيف إن شاء الله لايك gochuudhaani asirratti nu hordofuu dandeessan barnoota adda addaadha inshallah akkasumallee kitaabota barannullee haala kanaan liiviidhaanii dabarfama inshallah asirratti hordofuu dandeessan inni biraan nama 4776 laayik godhe inshallah akka dabalataanii feenaa jechuudha akkasumallee peejii koobsan taa'um ka jeullee warni barbaadan inshallah asirratti argachuu dandeessan 5706 laayik godhe itti nu dabaluu dandeessan jechuudha inni biraan inshallah akkaataa appii zoom jaamu kana itti gadi buufattanii itti fayyadamtanii isin garsiisa appii zoom jaamu zoom jettanii barreessitan inshallah zoom jechuun kun afaan ingiliffaati afaan oromootti immoo waan biroo ta'a inshallah isaasan gadi buufattan eega zoom kana barreessitanii haala kanaan barreessitanii zoom kayyuu jalqaba maratti isiniif dhufa zoom jettanii open gootan inshallah yeroo open gootan isiniif haalli kun hin dhufu ani waan duraan banee jiruu fi fakkeenyaaf isiniif yeroo jalqabaaf akkanatti isiniif dhufa haala amma argitan kanaanii sign up bakka jedhu ni argitan sign up bakka jedhu kana yoo xuyixan bifa haarawaan bantan iimeelii keessan first name last name dha akkasitiin banaa isinin jedha isin kanan gootan sign in ka jedhu isa kana xuyixan isuma yoo gadi xuyixanuhu as gubbaratti yoo iimeela qabaattan fakkeenyaaf haala kanaan barreessitan ni eegas password keessanitti naqxanii ittiin banachuu dandeessa warri iimeelaan bantan jechuu yookaan hoo yoommoo iimeelaan isiniin taane googilee bakka jiru googil kanarratti xuyixan iimeelli isinii baa password qofaan isin gaafatu password irratti naqxanii haala saniin walitti connect gochuu dandeessan inni biraa warroota facebook banachuu barbaadan facebook irratti banatan jechuu yoo facebook bantan garuudha maqama facebook isin isiniif baha akkuma nama facebook irratti xuyixan soquu jira connect ta'ee jira jechuu eega Facebook irratti bantanii wantoonni amma asirratti argitan kun maqaaleen kun isiniif hin dhufu maaliif jennaan isin waan haaraa taataniif ani yeroo duraarraa keessa jira gruupilee adda addaas keessa jiran keessatti jira akkasumallee firendummaa namoota wal gaafachuu dandeessan isaan waliin qaba jechuudha ka ture jechuu waan ta'eef garuu wanti kun isiniif dhufu baatullee wannoonni afran asirratti jirtan start meeting join ka jedhuu fi kun hunduu isin hundaafuu isiniif dhufa amma jala kanatti meet in the chat contact fi setting bakka jiru kun isiniif dhufa inshallah kanaafuu isin contact bakka jiru kan irratti xuyixan contact bakka kan irratti ni xuyixan yoo contact xuyixan mallattoo plaasiidha yookaan eda'uudha kana gubbaa kana jirtu kan irratti ni xuyixan mallattoo kana yoo xuyixan add a contact ka jiru kana argattan inshallah isa gad xuyixan yoo gus xuyixan enter an email address ka jiru kana irratti kana barreessitan Faayiza Shariif lakkoofsa tokko @gmail.com barreeffama kana eega barreessiniin booda add a contact bakka jedhu kana xuyixan maaliif jennaan nuti kun gruupii Fafirruu Ilallaahidha ka ittiin baname kanaafuu nutuu gruupii Fafirruu Ilallaahii keessa isin galchee ka quraanaa fi ka kitaabaa fi akkasumallee waan namni baratu hundaa'u keessa galchina waan ta'eef inshallah haala kanaaniin add godhatan jechuudha kun eega gadi buufattanii booda haala kanaan add gootan add a contact isa yoo xuyixan haala kanaan Fafirruu Ilallaahii argattanii isa Fafirruu Ilallaahii seentan jechuudha san booda gruupilee as keessa jiran kaammaa arguu jirtan fakkeenyaaf Fafirruu Ilallaahii shanaffaa jedha Fafirruu Ilallaahii buluugul maraam Fafirruu Ilallaahii kunillee lammaffaadha ja'a Fafirruu Ilallaahii raqam 4 akkuma san Fafirruu Ilallaahii raqam 7 akkasumami Fafirruu Ilallaahii lakkoofsa tokko ففروا الله القرآن الكريم ففروا إلى الله يهدوا جريتشو ففروا إلى الله رياض الصالحين أصول الثلاثة كما نقول جرتان أكسمة تجراتشو إن شاء الله كان نينك يسوي سنجلشنا والروح حروف ألف ففروا الله ألف كجوه قصوت هدو تجرا كان كيس سنجلشنا إن شاء الله حالة كنان فجدا مولدا ديسن يوسني تنقلمو من لير دي بيسن سني فجدا وكاكسني في فتحو تسني في بسنة إن شاء الله يوكال مو ليفي فيسبوك رتي غوني اكا هوندا كيسني فوغلو اكاسيت هردفتن ان شاء الله كنافو فيديو كان شير غولا نمر فايده ربنا حاتاسي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته